Dubartiin kun maallaqa dubartii iyyetti kanarraa fudhattee deemte. Garuu kana gochuu isheetiin wanta guddaatu ishee mudate. Seenichis akkas ture. Dubartiin gabaa keessa hojjettu kun firaafiree ajajamtee dubartii kanaaf kennite. Dubartiin kunis firaafiree harkaa fudhattee qarshii meeqadhaa ittiin jetteeni. Dubartiin hiyyeessa kunis qarshii 300 qofadhaa ittiin jetteeni. Qarshii 50 siin kenna sigaa jetteeni hiriyaa isheetiin argitee meeshaa qarshii 300 qarshii 50 qofaanan bitadhe isayyuu hin kennuufi jetteeni. Yeroo sana konkolaataan sun deemuu jalqabe. Dubartiin hiyyeetti kunis konkolaataa hordoftee maaloo qarshii konaaf kenne jecha konkolaataa sana hordoftee waan tokko gochuu dadhabuu ishiitti gadditee boosse. Gaafa guyyaa lammataa konkolaataan sun lammataa bakkuma kaleessaa sana deebee dhaabate. Dubartiin gabaa keessa hojjettu kunis ariifattee gara konkolaataa sana seentee kaleessa firaafiree narraa bittee osoo maallaqa naan kaffalii deemte har'aa naa kennuu dandeessaa jettee dubartii sana gaafatte. Dubartiin sunis hattuu sitti fakkaadhe timaatimii kiiloo tokko naaf dabali bakka tokkottan sii kenna ittiin jetteeni. Dubartiin gabaa keessa hojjettu sunis ariitiin deemtee timaatimii ajajamte sana fiddee kunoo amma maallaqa koo naaf kenni yoo ati naaf kennuu baatte ijoollee kodhaaf waanan kennuun qabu ittiin jetteeni. Dubartiin sunis yeroo biraa siifan kenna amma nan dhiphisiin fuula koo duraa deemi jettee ofirraa ariite. Dubartiin gabaa keessa hojjettu sunis osoo waan tokko hin dubbatiin gadditee deebite. Dubartii makiinaa keessa jirtu sunis argitee waanan godhe har'as maallaqa kiyyaa qusachuu danda'eera ittiin jetteeni. Garuu kana gochuu isheetiin wanta guddaa wanta ishee mudatu hin beektu turte. Guyyaa gaaf sadaffaa hooggantuu ishii bira deemtee hanga ammaa miindaan kiyyaa naaf hin galle maaltu mudatee jettee gaafatte. Hooggantuun ishee sunis manaajerri har'a waan hin galle bor gaafattaa jettee deebifte. Guyyaa ittaanus dhuftee hanga ammaa miindaan kiyya naaf hin galle jettee hooggantuu ishee gaafatte. Hooggantuu ishee kunis manaajerri guyyaa 3 booda si beellameera jettee ofirraa deebifte. Obsi ishee hanga dhumutti deddeebisuun miindaa ishee jalaa tursiisan. Guyyaa 3 booda gara manaajera ishee deemtee manaajera isheedhiin miindaan kiyya hanga ammaa naaf hin kaffalamne maaltu mudate jettee manaajera ishee gaafatte. Manaajer sunis guyyaa muraasaa booda siif kennamaa hin dhiphatin amma deemi ittiin jedhe. Dubartiin sunis kaampaanii kana keessaa hanga danda'u cimeen hojjechaa jira. Miindaan kiyya maaliif yeroodhaan naan kaffalamu jettee manaajera ishee gaafatte. Yeroo kanatti manaajerichis ati dubartii gabaa keessa hojjettee jiraatu sana maal goote wanta ati goote hundumaa ilaalaan ture ittiin jedhe. Firaafiree isheen gurgurtee ittiin jiraattu harkaa fudhattee maallaqa siin kennu ittiin jettee jedhe. Ijoollee ishii akka isheen ittiin jiraachistu hin beektu maallaqa ishii jalaa fudhattee ijoollee ishee maal nyaachiste sitti fakkaata. Ati dubartii baay'ee uf jaalattudha ittiin jedhe. Dubartiin sunis badii hojjetteef baay'ee ofitti saalfattee dhiifama naa godhi hoogganaa koo balleessira jettee dhiifama gaafatte. Manaajeri sunis ana osoo hin taane dubartii hiyyeetti sanaa deemii dhaqii dhiifama gaafadhu ittiin jedhe. Si irratti wanta badaa yoo namni raawwate akka hin jaalanne akkasumas nama biraa irratti gonkumaa wanta badaa akka raawwanne ittiin jedhe. Dubartiin sunis gara dubartii hiyyeetti sanaa deemtee dhiifama gaafattee maallaqa ishee sana kenniteef. Manaajerichi dubartittii lammaffaa akka hin balleessine gochaan ishee barsiise.